ركوب يغنى تعمله ركوب يغنى تعمله فرماته انتو موتما كن يونا كيا بربادي جوار اگر لكيزو جوار اگر تو دينيا جوار ميلا كينيا جوار هاركا كينيا جوار سامو كينيا جوار هوغنا كينيا شري أدادا جوار محمدي هدمتوتا برايرتي غاغيفما جرو چاليسه انتو أورمون Dinanang kasa kaweko mafita basi jaweko kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkuma amma argitan godina Harargee lixaa magaalaa Hirnaatti qeerroon Oromoo gidiraa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru mormii eegaluun isaanii ibsameera. Jawaar Mahammadii fi hidhamtoonni siyaasaa biroo qaroo keenya jedhaniiru qeerroon Hirnaa. Jawaar jechuun argituu keenya kan jedhan qeerroon Hirnaa qaroo keenya Hacaaluu Hundeessaa nu jalaa ajjeesanis jedhaniiru. Qeerroon Hirnaa itti dabaluudhaan yeroo hidhamnee Jawaar bira deemnaa yeroo duun immoo aceetti dabalamnas jedhaniiru. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo tokkotti guyyaa tokkotti ka'ee akka mirga isaa falmatus dhaamaniiru. Yeroo gabaabduu dura gara Hirnaatti bilbileen ture wajjin dhaggeeffanna. Galgala kana toora isaa sadii fi cinatti magaalaa Hirnaa iddoo jiru maraa waliin dhufne hiriira baane hiriira keenya aadaa irratti hidhamtoota keenya nu balakkisaa yookaan hunda keenya nu hidhannoo jiruu fi akkasumas Jawaar biyya kanaaf rakkoo deemalee furmaata ta'uu hin danda'u yaadu jiru kana yeroo magaalaa Hirnaa hiriira kanarratti dhageessaa turte. Mootummaan akka humna qeerroo laamsheessetti dhaadichaa oolullee yeroo magaalaa Hirnaa irraan tana akkuma ginciin bara 2015 dhoositti magaalaa Hirnaatis barana fakkeenya hundaaf ta'uudhaan hagayya 15 hiriira kana dhoosteerti. Kanummoo magaalaa Hirnaa qofatti osoo hin ta'in ammoo kan galgala kanarraa toora sa'aatii 8tti magaalaa Asabootii fi dhakaa cabsattillee hiriirri hirnamoota aanuudhaan dhoohee jira. Hiriirri kun ammas kan dhaabbatu miti hanga hidhamtoonni keenya guutuutti nu balakkisamanii. Ammas kanuma wal qabatee guyyaa 12 baatii 12 bara 2012 akka guutuu Oromiyaatti qeerroon Oromoodhaa hiriira baatee yaamtee jirti. Hiriira kanarratti immoo namni qeerroo biyya kamuudha akka irratti hirmaatu kallattuu kanaa hin barbaada. Nuti kana booda waan rafnuuf jiru mootummaan kun hidhamtoota siyaasaa guutuu hidhee hooggantoota keenya hidhee akka waan nuti dubbachuu dandeenyetti dhaadannoo addaa dhageessaa jira. Nuti immoo yeroo kanatti yoo kan caallisnee ta'e nu taate Jawaarii fi Baqqalaa dabalatee namoota kaanis ajjeesuun isaanii waan hafa qabu miti. Mootummaan kun tuqee nu laalee Hacaaluu ajjeese yeroo sanitti silaa yeroo kophaatti Jawaarii hidhee balaa dhalattuu waan beekuuf yeroo san keessatti akkuma Hacaaluu ajjeese owwa san keessa Jawaarii hidhee qeerroon Oromoodhaa tana booda hin kaatu yaade jiru. Ammas biyya dhaadichaa ture. Qeerroon Oromoodhaa immoo san akka hin ta'in guutumaa guutuutti aadaa magaalaa Hirnaa keessatti mirkaneessitee jirti. Kanaaf yoo hidhamne yoo bira yoo tuune ajjee bira qeerroon Oromoo iddoo jiru mara hiriira dhoosuu qabnaa yaade jiru qaban. Akka mataa ijatti nuti Jawaar jechuun agartuu keenya, miila keenya, harka keenya, sammuu keenya isa malee yaadnu, isa malee nagarru, isa malee deemnu, isa malee hin qabannu. Jawaar hoogganaa keenyaas waa mara keenya. Jawaar hidhuu jechuun garuu nu hundee akka nu Oromoo mara hidhuudhaati. Yoo kan immoo kallattii kanaan kan itti fufu taate Oromoon du'a lammataa du'a. Akka waan nuti qabsoota keessatti erga Jawaar hidhee booda nuti TPLF fi humna biraa jala akka socho'u jirutti qabsoota qaqqabee hanga immoo silaa kan nuti as baanee dubbannu taate immoo kun hundi hin dhalatu ture. Har'a immoo qeerroon Oromoo callisee mootummaa kana ni dhaggeeffatee yaadu akkuma guutuutti Oromootti maaliif obsa fidatee jira.
Oduu amma nu ga'een daawwattoota keenya oduu amma nu ga'een haala qabsoon Oromoo itti fufu ilaalchisee qeerroon Oromoo ibsa waliigalaa baasee jira. Guutuu ibsa qeerroon Oromoo baase kana akkuma nu dhaqqabeen kan isin dhageessifnu ta'a. Ammasittuu nagaan nu tura.